Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isin haa qabu. Sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee garaagaraa qabannee dhufneerra. Jalqaba oduutu dubbifama. Oduutti aansee haleellaa qilleensarraa mootummaan Bilisiginnaa magaalaa Mandii dabalatee Oromiyaa iddoo garaagaraatti raawwatuun lammiilee nagaa fixaa jiru balaaleffachuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa bahe isin dhageessisna. Ittaan sun gaaffii gabaabaa jiraataa magaalaa Mandii waliin taasisnetu gara keessan ga'a. Xumura irratti qophii torbanii kan ta'e marii Saabaa'ootu dhiyaata. Jalqabarraa hanga xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jechaa amma gara oduutti isin ceesifna. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Mootummaan Bilisiginnaa ajjechaa gara jabinaa uummata nagaa irratti raawwatu jabeessee itti fufuu isaa addi bilisummaa Oromoo balaaleffate. Ajjechaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru ilaalchisee addi bilisummaa Oromoo ibsa sadaasa 10 bara 2022 baaseen mootummaan paartii Bilisiginnaa ajjechaa gara jabinaa uummata nagaa irratti raawwatu jabeessee itti fufuu isaa ibsuudhaan gochaa isaa kana cimsee balaaleffatee jira. Mootummaan Bilisiginnaa sadaasa 9 bara 2022 miigi 29 lixa Oromiyaa magaalaa Mandii iddoowwan lamaa fi naannawaa magaalaa Daalattii marsa 4 haleeluu kan hubachiise ibsi adda bilisummaa Oromoo kun haleellaa kanaan namoonni 100 ol kan ajjeefaman yoo ta'u hedduun ammoo madaa'uu ibse. Dhumarratti addi bilisummaa Oromoo dhaabbati mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen mirga namoomaa addunyaa fi biyyaalessaa ajjechaa gara jabinaa lammiilee nagaa dubartoota daa'immanii fi maanguddoota irratti raawwataman kana akka qoratan waamicha dhiyeesseera. Addatti manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gochaa fokkisaa fi hammeenyaa uummata nagaa irratti xiyyeeffate kana qaama walaba ta'een qorachiisee itti gaafatamummaa isaa akka baatus gaafateera. Dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaa guutummaa ibsa adda bilisummaa Oromoo kana oduun akka xumureen isinii dhiyeessina. Magaalaa Naqamteetti namoonni kadhannaa irra turan qaama hidhateen ajjeefamuun dhaga'ame. Magaalaa Naqamtee keessatti namoota nagaa kadhannaa irra turan keessaa namoonni 15 qaamolee hidhataniin ajjeefamuun ibsame. Namoonni 15 kunneen nagayaan kadhannaa irra turanii ba'aa osoo jiranii kan ajjeefaman hoggaa ta'u qaamni hidhatee jiru namoota kanatti dhukaasee ajjeese kun afaan Amaaraa akka dubbatan ta'uu waldaan amantoota wangeelaa Makana Yesuus Itiyoophiyaa Sinoodosii Giddugaleessaa Damee Naqamtee xalayaa Sinoodosii Itiyoophiyaaf barreesseen beeksise. Sinoodosichi xalayaa kanaan gadda itti dhaga'ame ibsatee maatii firoottanii fi amantoota waldichaaf jajjabina amantoota lubbuun darbaniif ammoo jannata hawwaa qaamni dhimmi ilaalu deeggarsaa fi eegumsa barbaachisaa akka taasisuuf gaafatee jira. Maqaan namoota ajjeefamanii kunneen Barsiisaa Kaasahuun Xilahuun, Hojjetaa Wangeelaa Dassaaleny Warqinaa, Obbo Misgaanuu Areeruu, Obbo Imbulee Biliidaa, Hojjetaa Wangeelaa Geetaachoo Abarraa, Obbo Badiluu Taammiruu, Dargaggoo Daawit Fiqiruu,
dargaggoo Yohaannis Geeta'uun, dargaggoo Jireenyaa Yamaanee, obbo Adimaasuu Tasfaayee, dargaggoo Abdii Masfiin, obbo Darajee Bayyanee, dargaggoo Haayiluu Iliyaas, obbo Malkaamuu Gabbisaa fi dargaggoo Abrahaam Kamisooti. Haaluma wal fakkaatuun Sadaasa 6 bara 2022 magaalaa Makanatti obbo Laalameen Feenet Alamaayyoo fi Iyyoob Alamaayyoo dabalatee lubbuun dargaggoota hedduu dabruun ni yaadatama. Arsii Lixaatti waraanni Bilxiginnaa nama tokko ajjeesuun manneen namoota 7 gubuun dhaga'ame. Sadaasa 4 bara 2022 kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii ganda Shophaa Bultum jedhamutti nama obbo Fayyisaa Galatoo jedhamu jalaa manaaf qabeenya isaa jalaa barbadeessuun obbo Fayyisaas ajjeesuu maddeen sagalee bilisummaa Oromootti himan. Kana malees ganduma sanatti manneen namoota 7 jechuunis kan obbo Tuyyee Gammadaa, Tashoo Gammadoo, Gamoo Boofee, Qossee Foqqisaa, Daddafii Juullaa, Shaabee Bulloo jedhamanii qabeenya isaan qaban waliin jalaa guban jedhu. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhu itti maxxansuun namoota nagaa ajjeesaa fi manaaf qabeenya isaanii jalaa guban ka jedhan maddeen yeroo ammaa kana maatiin obbo Fayyisaa Galatoo bakka itti gadda ta'an illee dhabanii gadda irratti gadda dabalatanii jiru jechuun miira gaddaan dubbatu. Waraanni Bilxiginnaa saba Oromoof lammiilee Oromiyaa irratti yakka waraanaa raawwachuu cimsee itti fufee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabnu kanuma haga ammaatti qophiilee afaan waliin yeroo gaarii. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan nagaaf daawwataa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 15 kiloheerzii 15,250 irratti akkasumas karaa feesbuukii www.facebook.com/sbo1973 isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya oduun eegale itti fufaa. Amma gama ibsa adda bilisummaa Oromootti isin ceesifna. mootummaan paartii Bilxiginnaa ajjeechaa garjabinnaan uummata nagaa irratti raawwatu jabeessee itti fufee jira. Ajjeechaa uummata nagaa irratti raawwatame ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo Sadaasa 10 2022. Murni Bilxiginnaa aangoo caasaa siyaasaa fi tika mootummaa Itoophiyaa qofaa isaa dhuunfatee jiru. Haleellaa fi ajjeechaa uummata nagaa irratti raawwatu lixa Oromiyaa keessatti jabeessee itti fufee jira. Kanumaan humni qilleensaa murnichaa gaafa guyyaa Sadaasa 9 2022 meegii 29 lixa Oromiyaa magaalaa Mandii iddoowwan lamaa fi naannoo magaalaa Daalatti marsaa 4 haleelee jira. Maddeen keenya akka himanitti boombileen uummata nagaa irratti darbatamaa turan kunniin raadiyeesii meetira 600 haguuguu kan danda'u yoo ta'u, kanaanis lubbuu namoota nagaa hedduu fi qabeenya adda addaa naannootti argaman guutummaatti barbadeessuu ni danda'a. Maddeen amanamoon akka gabaasanitti haleellaa kanaan namoonni 100 ol kan ajjeefame yoo ta'u, hedduun ammoo madaa'anii jiru. Haleellaa fi ajjeechaan suukaneessaan kun kan jalqabaa miti. Ajjeechaa garjabinna ammaan dura uummata nagaa irratti raawwatame ilaalchisee gabaasaa keenya dhiyeessine lammiilee biyyattii fi hawaasa idil addunyaa yaadachiifna. Sadaasa 2 2022 haleellaan qilleensaa wal fakkaataan naannoo namoota nagaa irratti xiyyeeffate lixa Wallaggaa magaalaa Biilaatti namoota 80 ol ajjeesuu isaanii gabaasaa keenyatti dabalee odeeffataan BBC Afaan Oromootti himee jira. Odeeffataan biyya keessa Associated Press jedhamu akka gabaasetti reeffi namaa lafa irratti faca'ee ture xiyyaara xiqqaa balali'uun akka rukutame ibsuun haleellaan diroonii namoota nagayaa irratti akka raawwatame mirkaneessee jira.
Haleellaan kun yeroo barattoonni mana barumsaatii galanitti akka raawwatame maddeen keenya magaalaa Biilaa mirkaneessanii jiru. Gabaasni Associated Press barattoonni kutaa 11ffaa miidhamtoota keessatti akka argaman mirkaneessa. Gabaasaaleen yeroo dhiyoo asitti nu dhaqqabaa jiran kan nuti mirkaneessuuf hojjechaa jirru namoonni miidhaman 129 akka ta'an ibsu. Gaafa guyyaa onkoloolessa 20,2022 humni qilleensaa mootummaa federaalaa godina Shawaa Lixaa Ona Meettaa Walqixxee fi Finfinnee irraa kiiloomeetira 80 fagaatee kan argamtu magaalaa Minaaree keessatti haleellaa qilleensaa geggeesse lammiilee nagaa 70 ol ajjeesee jira. Namoota miidhaman keessaa maatii tokko keessaa namoonni 3 keessatti argamu. Haleellaa qilleensaa wal fakkaataan onkoloolessa 24,2022 godina Shawaa Lixaa Ona Coobii keessatti lubbuu namoota 60 olii galaafateera. Gaafa guyyaa onkoloolessa 23,2022 haleellaan qilleensaa miigii 29 godina Shawaa Bahaa Ona Fantaallee, godina Shawaa Lixaa Ona Meettaa Walqixxee fi Gindaabarat akkasuma godina Wallaggaa Bahaa Ona Nuunnuu Qumbaa keessatti raawwatameen lubbuun namoota nagaa hedduun ajjeefamee kaan ammoo madaa'anii jiru. Bakkeewwan kanneen keessatti manneenii fi meeshaaleen biroo miidhamtoota keessattuu horiin bu'uura jireenyaa isaanii ta'an guutumatti barbadaa'aniiru. Addi Bilisummaa Oromoo ammas dhaabbatni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen mirga namoomaa addunyaa fi biyyaalessaa ajjeechaa garjabinnaa lammiilee nagaa dubartoota daa'immanii fi manguddoota irratti raawwataman kana akka qoratan waamicha dhiyeessa. Namoonni dhuunfaa fi dhaabbileen nagaa jaallatan hundi dirqama isaanii baachuu qabu. Keessattuu manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gochaa fokkisaa fi hammeenyaa uummata nagaa irratti xiyyeeffate kana qaama walaba ta'een qorachiise itti gaafatamummaa isaa akka bahu gaafanna. Injifannoo uummata bal'aaf. Adda Bilisummaa Oromoo 9/10/2022 Finfinnee. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya ammallee sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. 9/9/2022 magaalaa Mandiitti haleellaa qilleensarraa mootummaan Biltsiginnaa raawwateen namoonni hedduun du'anii baay'een madaa'aniiru. Raawwii hamaa guyyaa kanaa ilaalchisuun afgaaffiin jiraataa magaalattii waliin taasisne kunooti.
ulfaadhaa galatooma. Duraan dursa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada naannoo keessan jiru nuuf laachuuf argamuu keessaniif guddaa galatooma. Tibbana magaalaa isin keessa jiraattan kana keessatti saateen tokko akka raawwateedha kan dhageenye. Saatee kanaan miidhaan namoota nagaa uummata fayyaaleeyyii magaalaa keessa jiru isaatiif oliif gadi deddeemu uummata gabaadhaaf ba'e irratti miidhaan guddaan akka dhaqqabeedha odeeffannoon arganne. Mee waan kanarraa hagam quba qabdu mee maal fakkaata wanni sun atuu naa ibsitanii? Akkuma beekamu yeroo darbe waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa kana to'atee ture. Achirraati to'atee sirna namoota adda addaa hojjettoota mootummaa leenjii adda addaa kennaa ture. Amma haaluma kanaan waraanni mootummaa naannoo Asoosaa irraatii ol dhufaa jiru kaleessa naannoo tilmaamaan sa'aatii 8 irratti waraanni gara Beenguwaa ganda jedhamtu ga'eera yeroo jedhamu. Guyyaa gabaatii namoonni gara manaatti galaa jiru. Warri kaan immoo naannoo mana shayii bunaa qabu, warri kaan suuqii qabu naannoo Maazubiyaa Maqa Daalattii irratti drooniin boombii 2 darbattee reeffa sana akka carraa nagaa fiigichaa nannee madabaraatti waan tokkotti funaanaa ture. Harroonni namoota baadiyyaadhaa gabaa dhufanii 6 du'e. Namoonni suuqii jira ijoolleen shayii buna qabdu, namoonni suuqii mana raabsaa bishaanii kan qabu tokko jira, mana sibiilaa kan qabu jira. Baay'een nama akka hospitaala turanii amma akkuma kana namni baay'eetu du'e, nama eenyu akka du'e addan baafatu tajaajilaan tokko du'eera. Namuu bakka akkana sana nama hedduu hin jiru. Ijoollee baadiyyaati baay'inaan kan nume gabaa. Akkuma kana kan warri kaan hospitaala jiru, warri kaan immoo galanii namoonni dudubbisaa jiru. Mana sibiilaa janaa tagani kan jedhamu meeshaan achi hojjetu tokko du'eera nama nuyi beeknu. Tajaajilaa tokko immoo dachaa balaatii du'eera. Namni gaatii jechuun achi jiraatee mattaawaqaan isaa argama malee namni ciccitee mataan gama sana jira, miilli gama sana jira. Bakka booddee adda addaati walitti funaannee waan hin. Baay'ee ulfaata. Yeroon sun yeroo uummanni gabaadhaaf uummanni baadiyyaadhaaf illee dhufeedha naan jettani. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sanaan dura guyyoota muraasaan dura akka turedha kan odeeffame. Xiyyeeffannoon kun uummata irratti keessattuu immoo uummata magaalaa guyyaa gabaarra ta'uun kun ta'e jedhamee kan ta'edha moo akkami maaliidha laata? Akkamitti ilaaltu meetiin? Ani tilmaama kootti waraanni mootummaa magaalaa sana keessa hin turre magaalaa immoo Asoosaa irraa immoo dhufaa ture. Sana uummata rifaasisanii uummati akka inni bakka abdii kutatu gochuudhaafiti uummatuma nagaa akka namni rifatu gochuun bakka quuqama uummataa dhabuurraati jedhee tilmaaman. Yeroo lama yeroo darbees immoo hin gabaabamne malee amma ijoolleen naannoo Olonkomeetti lafa dhoofsifte yeroo sanatti ijoolleen uummataa ijoollee nama 2 miilli irraa jedhee nama kooluu micaa kooluu jedhamuu fi micaa amantii jedhamu kooluu biraasaa nama jedhamuu fi amantii nama jedhamu miilla irraa kuttee inni akka carraa nama baay'ee miti. Inni kun garuu guyyaa gabaatii uummata irraa quuqama waan inni dhabuudha bakka dantaa dhabuudha. Dantaa siyaasaa malee dantaa ofii isaaniitti bulchuma isaaniitti uffachuu malee hawaasni rakkina inni keessa jiru hin beekanii akkasuma sharabanii humnaan nan busheedhanii tilmaammachuudha malee waan biraa miti. Fayyataa mee isin hayyoodha. Nama immoo hawaasa sana keessa yeroo dheeraa turedha. Akka nama hawaasa sana keessa jiraateetti yookiin immoo akka nama dhaloota barnootaan qaraa hagaarraa ture keessa jiraatutti mee naannoon suni naannoo hawaasni qubatee jirudha. Naannoo hawaasa keessattuu guyyaa gabaatee taateen kun kan ta'e qorannoo malee tarkaanfii akka kanaa fudhachuun kuni bu'aan inni siyaasumaafuu bu'aan inni qabaatu ni jira jettanii yaaddu? Aarii uummatuma kana qaburraa itti bahuu barbaadee jedhee shakkaan. Malee bu'aan inni qabu haga kana hin qabudha. Miidhaa isaatu caala jechuudha. Miidhaa isaatu caalama akkamitti uummata bushitu adi qilleensarraa diroonii biyya biraarraa kadhattee dirreetti. Tole mee garuma gaafiidhuma kanuma walitti hidhatettinis hin deebisa.
waraana ture mee bal'inaan naannoo sana keessa waraana bilisummaa Oromoo waliin gaafa sana jechuun kan koo guyyaa boombiin kun darbatamu maaliif isaanii humna waraanaa naannoo sana jiru kaampii waraanaa irrattidha kallattiidhaan tarkaanfiin kun kan fudhatame kan jedhu odeessa waan jiruudha kan jedha. Ilaa amma waan dhibbatti beekamu qabu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo darbe dhufee kaampii waraanaa diinaa buqqiseetu deema. Amma immoo waraanni kan mootummaa immoo karaa asoosaatii as galuuf yaalii gochaa ture. Sababa waraanni sun as galuudhaaf yaalii gochaa turee fi karaa saaquu yookiin waan tokko uummata rifaasisuu yookiin immoo achi jiratee shakkii gochuu danda'e tilmaaman malee waraanni fuulaa waraana bilisummaa Oromootiin gaafa san hin jiru. Gabaadhuma uummata nagaa irratti boombiin sun kan darbame jechuudha. Xiyyeeffannaan isaa uummatuma rifaasisuudhaa fi gabaa irratti lafaan dha'an. Tole fayyaa ta'aaf yaada naaf laattanii mee xumura irratti hawaasa sana keessa jiraattu keessattuu yeroo qaamota hidhatan lamman gidduutti akkas lolli godhamu uummanni miidhamuu danda'a uummanni fayyaaliyyiin hawaasni namni jiruu isaatiif jecha oliif gadi deddeemu miidhamuu danda'a waan ta'eef akka hayyuu tokkotti akka nama uummata sana keessa jiraatu tokkotti uummata kana maal gorsitu? Rakkoo nama jiru namni amma fakkeenyaaf qaama mootummaa ta'ee boreeroo dhufu mootummaan yeroo dhufee ijaaramu waraana bakka abaluutu akka gochaa ture abaluutu akka gochaa ture nama keenya umurii guutuu aggeettiin uummatni kun baay'ee miidhamaadha waan ta'eef eeggannoo gochuufii qabu haalli jiru kan mootummaa silaa beekamaadha uummata fixuudha uummata dararuudha uummata humnaan jilbeenfachiisu waan ta'eef isaaniin waan jennu hin qabnu. Tole mee waan yaadachiistanii yeroo darbe yeroo achuma naannoo biilaatti tarkaanfiin akka kana dirooniidhaan fudhatame uummanni keenya hedduun miidhametti uummanni keenya gammachuu gaafa waraana bilisummaa Oromoo argu gammachuudhaan miira keessa seenee daandiitti bahee sirbuudhaan agarsiisuu keessatti gubbaarraan immoo yeroo sana warri immoo taa'anii farra uummataa ta'an immoo taa'anii waan kana taajjabaa turan akka dirooniidhaan rukutamu godhanii uummanni keenya miidhame. Kanaaf wanni akka kanaa akka inni uumameef uummanni waan godhu hundaayyuu itti yaadee uummanni keenya akka uummanni hawaasni miidhamuu hin dandeenyeen miira isaallee akka ibsatuuf maal jettu? Baay'ee gaariidha waan inni keessa kootti yaadaa ture amma yeroo darbe dafinoorra waraanni bilisummaa Oromoo kan inni dhufee kan beekuuf waraana duwwaa miti yeroo sana uummati yaa'ee uwwee gamana sabayyee waraanni warri magaalaa keessa jiran kan mootummaa rifatanii gadhiisan. Uummanni amma yeroo sana bakka dhiichisanii magaalaa keessa amma waraanni bilisummaa Oromoo itti boombii itti darbachuu dandeenyu waraana waan ta'eef nu biraa deebi'aa uummati keenya biraan deebi'u sababa dheebuu dheeraa qabu. Kanaaf ani waan ani jechuu barbaadu uummanni keenya ogeessa ta'uu qaba. Akkasumatti waraana duukaa fiiguun gaarii namni keenya immoo magaalaatti ba'ee karaatti biyya sirbaa maal jedhaa kun ta'uu hin qabu. Bilisummaa booda kan sirbamu bilisummaa booda kan gammadamu waan ta'eef of eeggachuu qaba amma of eeggachuu qaba. Tole ulfaadhaa xumura irratti wanni na hafe jettanuu yookiin immoo wanni tarii osoo isin gaafatiin irra darbe yoo jiraate carraa maa isinii laadha? Kan hin jechuu barbaadu bilisummaan uummata kanaa dhiyaateera. Jaallannu jibbinu bilisummaan uummata Oromoo dhiyaateera. Tole maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin jiraataa magaalaa Mandii haala naannoo sanii ilaalchisuudhaan yaada bal'aa nuu laattaniif maqaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa isiniin jedha. Anilleen baay'ee galatoomaa badhaadhaa biyya guutaa galatoomaa.
dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya qophii keenya xumuraar geenye jira. Sunis marii Saabaa'ooti. Muuziqaa kanaan itti dhiyaadha. Yooyyaa ashamaa akkam jirtan dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya, kun qophii addaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootirraa torbanitti isinii darbudha. Akkuma kanaan dura beektan qophii keenya kan addaa har'aa qabannee isinii dhiyaanneetii jirra. Qophii addaa har'aa qabannee isinii dhiyaannee jirru kana keessatti wantoota hedduu akka isin biraan geenyu qabannee isinii dhiyaanneetii jirra. Sagantaa kana dursuun an Jaal Shumburaa Odaatii fi akkasumas saahibni koo Jaal Moosisaan na bukkee jira. Jaal Moosisaa baga nagaan nuuf timee uummata keetiin waan ta'e jedhii nagaa gaafadhuuti, sana booda gara sagantaa keenyaa irratti dabarraati. Ayyee Jaal Shumburaa guddaa galatoomii, atillee baga nagaan na eegdee egaa sagantaan keenya torbee keessatti al tokko karaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootiin uummata keenya biraan geenyu qabannee dhiyaanneerra. Kanaaf hamma xumura sagantaa keenyatti dhaggeeffattoonni fi hordoftoonni keenya akka nu faana turan asumaan affeerra. Ayyee egaa torban kanaa torbanii gaddaati. Waan jabaa tokko dhabee uummanni Oromoo, nam jabaa laayibrarii aartii Oromoo, Dooktora kabajaa aartistii beekamaa jaalatamaa fi qabsaa jabaan gidduu kana uummata Oromoo gidduudha nu jalaa boqatanii. Egaa kanaaf nutis akka raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootti gadda nutti dhagahame ibsachaa, isaaniifis egaa Waaqayyoo jannata haa laatu fi jennaani homaa gochuun hin danda'amu. Egaa aartisti Alii Birraa nama jabaa, nama cimaa, keessumattuu afaanota hedduudhaan aartii Oromoo kan sirbaa turan, sadarkaa biyya keenyaa qofatti osoo hin taane sadarkaa Afrikaatti illee nama beekamaa fi jaalatamaadha. Akkasumas qabsaa'aadha. Maaliif sirnoota darban keessatti mootummoonni darbanii rakkoo hedduu irraan ga'anii jiru. Isaanis gaafa sana hin jilbeeffannee fi afaan Oromoo afaan raadiyoo cabsu yeroo jedhamutti isaan garuu akka cabsuu fi akka hin cabsine nama itti agarsiisedha yeroo sanatti jechuudha. Kanaaf gadda nutti dhagahame guddaadha jechuu barbaanneeti. Dhugaadha Jaal Shumburaa. Egaa taateewwan torbee kana keessa ta'anii fi taateewwan baay'ee gaddisiisoo fi baay'ee rifachiisaa kan ta'e Dooktor kabajaa Artiist Alii Birraa boqochuu isaaniiti. Egaa Artiist Alii Birraa waamara Oromooti jechuun ni danda'ama. Egaa bara akkumaatuu kaaste bara afaan Oromoo reediyoo cabsa jedhanitti, bara ani Oromoodha jedhanii himachuun yakka ta'etti isaan afaan Oromootiin dubbatanii, afaan Oromootiin barreessanii, afaan Oromootiin yeedaloo qopheessanii waan Oromoo dubbachaa turan jechuudha. So yeroo sanatti waan Oromoo gochuu hin dandeenye nama godhee agarsiisedha jechuudha. Kanaaf Artiist Alii Birraa bu'uura qabsoo keessattis bu'uura waamara kanadhaa kanaati jedhee yaadaani. Aartiidhaafis dhagaa bu'uurati kan bara baraati. Ka'umsa artistoota har'a akka Galaanaa har'a maddan Oromiyaa keessaa maddan kanaa fi ka'umsi kan akka Alii Birraati jechuudha. So Alii Birraa Abiraan Qardootirraa eegalee qabsoowwan bara Dargii, bara Haayile Sillaasee keessatti aarsan isaan kaffalaa turan waan Oromoo kana beeksisuudhaaf, barsiisuudhaaf fi karaa weellituun waan isaan godhan waan xiqqaa miti jechuudha. Waan laayyoo miti jechuudha. So Alii Birraa gaaddisa aartii Oromootis lammata ka'umsa yookiin immoo dhagaa bu'uuraa kan artistoota har'aa kanaati jechuu ni dandeenya jechuudha. So gaheen isaanii aartii Oromoo keessattis qaban, qabsoo Oromoo keessattis qaban akkaan olaanaadha jechuudha. Ibsuudhaaf baay'ee inni ulfaata. Garuu salphumatti dubbachuudhaaf Dooktorri kabajaa Artiist Alii Birraa waamara keenya gartee qabsoo Oromoo kana fuulduratti buteera yeroo baay'ee ulfaataa ta'e sanitti godhanii nutti agarsiisaniiranii. Kanaaf akkumaatu jettee Oromoo qofaaf osoo hin ta'in biyya tanaafuu impaayera Itoophiyaatiif iyyuu nama bu'uurati, nama waan aartii kanaaf waa dhagaa bu'uuraa wayii nama buusanii darbanidha. Kanaaf egaa isaan torbee darbe kana keessa boqotanii jiranii maatii fi firoottan isaaniitii fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Egaa
boolla isaanii jala daadhii haa yaa'u jenneetuma dabarraa egaa seenaan isaanii guddaa waan ta'eef kana lama jennee ibsuun ni ulfaata isin jechuudhaaf. Egaa beeki namni hojii guddaa hojjete yeroo hundaa akka jirutti ilaalama. Qaaman nu biraa yaadabamu malee hojiin isaanii yeroo hundaa nu bukkee jira, fakkeenya nu ta'a, riqicha nu ta'a. Kanaaf Doktara Kabajaa Artistii Alii Birraatis qaaman nu bukkee yaadabamanii malee hojiin isaanii yeroo hunda akka isaan nu bira jiranitti akka isaan yaadannu nu taasisa waan ta'eef nutis akka raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootti maatii firoottanii fi uummata inni jaalatuu fi uummata isa jaalatuuf jajjabina isaaniif hawwinaati. Mee sagantaalee keenya kanarraa kan itti aananitti yaada barruu jaalmoosisa. Egaa sagantaa keenya irraa keessatti egaa gola Oromiyaa hundatti ispeeshaalii lixa Oromiyaadhaa fi giddu galeessa irratti waan mootummaan faashistii walsiqinnaadhaa ajjechaa jimlaa qilleensa irraa fi lafa irraan waraanni gaggeeffamaa jira. Dhumaatiin takkaayyuu galmaa hin beekne lixa Oromiyaatti galmaa jira. Soo sanaan wal qabatee waan baay'ee kaasuu dandeenya jechuudha. Asirratti wanna baay'ee kaasuu hin dandeenya itti dabaluudhaanis immoo araara mootummaa bilisiginnaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti torban darbe keessa Afrikaa kibbaatti taasifamee amma immoo gidduu kana Keeniyaatti adeemsa hidhannoo hiiksisuu yookiin immoo hidhannoo hiikuu kan jedhutu taasifamaa jira. Inni garamitti deemaa adeemsa seeraa eeggateeti moo dhuguma hin milkaa'amoo uummanni biyya kanaa akkamitti ilaalaa jira? Uummanni naannolee naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay illee kan biraallee akkamitti ilaala kan jedhullee irraa dubbanne jechuudha. Isas gara dhumaarratti ilaaluu dandeenya dhugaadha. Araarri sun eessa gahee maal bu'uura godhateeti akka heera biyya kanaatitti moo akka heera addunyaatti akkamitti ilaalama kan jedhu sana kaasuu dandeenya. Garuu jalqaba irratti lola Oromiyaa keessatti deemaa kan jiru kanarratti yaada kennuu gaariidha. Amma jalqaba yeroo qabnutti fayyadamuudhaaf jecha mee gidduu kanallee jechuun hin danda'amu bubbuleera mootummaan faashistii mootummaan bilisiginnaa jechuudha. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo yookiin kan inni shanee jedhee itti waamu balleessuudhaa fi uummata nagaa irratti xiyyaara nammaleeyyii fayyadamee uummata nagaa fixaatii jira. Uummata nagaa irratti boombii roobsaa jira. Asirratti mee waa tokko irraa dubbadhume. Egaa dhugaa dubbachuuf taananii uummanni Oromoo akka baroota afran kanatti gidiraa argee ajjechaa jumlaa suukaneessaa gara jabina akkasii argeera jedhee yaadani. Egaa seenaa keessatti bara mootii Minilik waan uummata Oromoo irratti ta'e ispeeshaalii giddu galeessa kanaa fi Arsii aanolee irratti waan ta'e Harargee Calanqoo irratti waan ta'e seenaadhaan quba qabna jechuudha. Garuu akka bara kanaa fi akka waggoottan afran kanaatitti dhuguma Oromoo irratti raawwatee guyyaa adiidhaan kan jedhu kana nama shakkisiisaa jechuudha. Ta'ee hin beeku jedhee yaada jechuudha. Egaa akkuma atuyyuu jettee lolli kaabaa kuni hamma ta'e tasgabbii argatus lolli Oromiyaa keessa jiru garuu guyyaa guyyaadhaan dabalaa jira malee hir'achaa hin jiru jechuudha yookiin dhaabbachaa hin jiru. Egaa lolli waraana bilisummaa Oromootii fi PP gidduutti yookiin mootummaa bilisiginnaa gidduutti erga gaggeeffamuu qabee waggaa afur guutee jira. Kanaan dura uwwisni isaa lixa Oromiyaatii fi Wallaggaa afranii fi Gujii fi Booranaa irratti kan ammite sirnaan kadeemaa ture jechuudha. Namni illee kan bu'aa qabu. Amma garuu uwwisni sanaa guddatee lixa Oromiyaa guutuu qabatee giddugaleessa kana godina kaaba Shaggar Salaalee fi lixa Shaggar qabatee asiin kibba lixa Shaggar illee karaa Wallisoo gara Amboo gara Salaalee asiin Shawaa Bahaa keessatti onoota 3 keessatti gaggeeffamaa jira. Arsii onoota 2 keessatti gaggeeffamaa jira. Harargeettis jalqabee jira. Gujiitti gaggeeffamaa jira. Booranallee akkasuma gaggeeffamaa jira jechuudha. So waraanni kun uwwisa qabatee akka malee deemaa jira. Haa ta'uuti malee lolli waraanaa jechuudha. So takkaa raawwatee hin beeku. Lolli kaabaa garuu amma kana osoo kan jabaatu ta'e yookiin immoo odoo uwwisa diroonitiin hammi kun gaggeeffamee raate addunyaan kana caalaa sagaleetti kennite jechuudha. Garuu kan Oromiyaa kun amma ammaa sagalee argachaa hin jiru. Ukkaamsu guddaadhaan gaggeeffamaa jira. Sababni isaa immoo mootummaan lolli waraana bilisummaa Oromoo jidduu fi Oromoo waraanuu dhiisaniitiin uummataaf fixan jechuudha. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftuu fi deeggartu jedhuun duuchanaan mana barnoota irratti boombii darbatan dirooniidhaan. Uummata waaqeffannaaf galmatti walitti qabame irratti boombii darbatan wajjiniin amma wallaasoo wal qabeera jechuudha.
osoo waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa qofa ta'e silaa waraana fi waraanatu kan hidhatetu wal waraanaa jechuudha. Garuu boombii uummata nagaa irratti mana barumsaa irratti darbachaa nama waaqeffannaaf galmatti walitti qabama irratti boombii darbachaa waraana bilisummaa Oromootiin lolaa jira jechuun kijibaa jechuudha. Kun yakka waraanaa jalaa boru bulee waan nama baasu miti siin jechuu barbaadde. Egaa dhugumatti wanti uummata Oromoo irratti ta'aatii jiru waan nama gaddisiisudha. Waan sila mootummaan ani biyya kanan bulchaa ani uummata kanan bulcha jedheeti yaadu uummata inni bulchaa jiru irratti raawwatuu hin qabnedha raawwachaa kan jiru. Kanammoo addunyaanis ragaa bahaa jirti. Fakkeenyaaf waan dheengadda naqamte irratti ta'ee miidiyaaleen addunyaa biyya alaa keessa jiran namoonni bebbeekamoon gabaasaa turan jechuudha. Mootummaan biyya kanaas haa ta'u miidiyaan biyya kanaa garuu wanni dubbatee hin jiru jechuudha. Ammi tokko garuu akka waan saamicha wayii gaggeessanii baatti. Kana wajjin wal qabatee mootummaan ofiisaatiin uummata nagaa ajjeesaa ture, baankiiwwan saamaa ture, dhaabbilee magaala keessa jiran dhaabbilee mootummaa isa miti mootummaa hedduu irratti ofiisaa tarkaanfii fudhateeti akka waan waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatee yookiin immoo balleessitti maqaa balleessee jechuudha. Akka maqaa balleessitti fayyadamaa turan jechuudha. Egaa Oromiyaa keessatti amma wanni ta'aatii jiru wanna sukkaneessadha jechuudha. Keessumattuu gidduu kana maanni dhaabni adda bilisummaa Oromootis ibsa baaseera. Haaluma kanaan jechuu kooti onkololeessa 20 jechuudha. Namni 80 akka ajjeefaman ona meettaa wal qixxeetti namoonni 60 akka ajjeefaman walumaa galatti naannoo nama 300 ajjeechaa yookiin immoo haleellaa diroonii kanaan uummanni nagaa akka ajjeefamanidha. Dhaabni adda bilisummaa Oromoos ibsa kan baase BBC'n kan gabaase jechuudha. Kanaaf egaa amma kuni maanni daataan kun asirratti yaa ibsamu malee kana caalaadha uummata kana caalaatu iyyuu dhume uummata kana caalaatu ajjeefame as keessatti daa'ima araasitu jira. Dubartii araasiin deessetoo mana ciisitu du'ee ilmootu abbaa jalatti ajjeeffame abbaatu ilmoo jalatti ajjeeffame obboleeyyantu mana tokkotti ajjeeffame. Kanaaf inni kun waan sukkaneessadha jechuudha. Mootummaan waan godhu kana uummata isaa nan bulcha jedhu kanarratti diroonii darbataan kun waan fokkisaadha jechuudha laala gartee waan ta'uu hin qabnedha. Kanaaf dhuguma mootummaan kun osoo dantaa uummataa qabaate quuqama saba isaa qabaate quuqama uummata biyya kanaatiif qabaate diroonii miti meeshaa gurguddaa iyyuu uummata nagaa irratti fayyadamuun hin eeyyamamullee ture jechuudha laala gartee miti diroonii miti meeshaa gurguddaa uummata nagaa irratti inni garuu maal tarkaanfiin inni ittiin jedhu mootummaan kun shaneen balleessa jedha garuu dhumaatii kan jiru sababii kanaan maal uummata fixaara jechuudha laala gartee kanaaf isa kana mootummaan itti yaaduu qabaadha amma akka nutis akka yaada keenyatti ilaalla. Waraanni akkasii kun yookiin immoo tarkaanfiin akkasii dhumaatiin akkasii kun uummata Oromootirraa yaa dhaabatudha. Gartee qaamni hidhatee humna qabaa waraanaa hidhannoo qabaa walitti haa bubba'an isaan. Garuu uummata nagaa kana ajjeesuun mootummaan kun yaa dhaabudha ammoo garagalee ilaala. Kanaaf immoo mootummoonni addunyaattis haa ta'u gamtaan Afrikaas haa ta'u gamtaan Awuroopaas dhimma kanarratti gurra itti kennee dhaggeeffatuu qaban. Yoo san hin taane ta'ee waan hin taanee fi waan seenaa keessatti ta'ee hin beeknetu raawwatamaa jira ammallee itti fufee jira uummata kanarratti. Kanaaf namoonni dhageettii adda addaa qaban sadarkaa idil addunyaatti iddoo adda addaa warra jiran dhimma kanarratti hojjechuu danda'udha. Nuti illee akka dhaamsa keenyatti jechuudha. Akka raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootti kan dhaamatee jiru uummata kanarraa dhumaatiin akkasii tarkaanfiin akkasii mootummaan uummata kanarratti fudhataa jiru kun mootummaan dhaabuu qaba. Yoo san hin taane ta'e dhumaatiin taanetu deema jechuudha ammallee. Mootummaan kufiitiidhaaf qarqararra gahee jiru kun uummata nagaa kana tarkaanfii akkasirratti fudhatee uummata nagaa kana ajjeesaa jiraachuunsaa maal agarsiisa? Dhumaatii uummata kufaatii isaa agarsiisa jechuudha. Kanaaf mootummaan ofiifuu kufaatiidhaaf qarqararra gahee kun uummata nagaa kana ajjeesuu hin qabudha kan jennu. Mee wanni jettu yoo jiraate jedhiitii gara sagantaa keenya birootti ceena. Ayyee galatoomii Jaarson Bulaa. Ilaa kanaan dura mararaatu jedhamtu fakkaate beektaa yeroo tokko warri obbidootuun arraba qabu malee gurra hin qabanii jedhe beektaa. Jarri kun mataa waan qaban natti fakkaatu dhuguma dubbachuuf taanaan. Mataa hin qaban beektaa arraba qabu malee. Waan tufanillee tufanii arraabu beektaa hin kijiban hin sobanillee akkumaatu jettee mootummaan uummata ofii bulchu agartee uummata na filate jedhu kun filannoo kijibaa sanallee gaggeesseera na filate jedhu deebisee diroonidhaan reebuun lafarraan fixuun mana isaa gubuun qabeenya isaa barbadeessuun abdii kutannaadha malee dhugumaan mootummaa ta'eetiin hin bara dheeraadhaaf aangoorra taa'ee uummata kanaa walitti michee misooma hojjetee jiraadhaan suni isaan keessa hin jiru jechuudha. Isaan keessa hin jiru. Warra kufeedha beektaa mo'atamaniira akkuma Dr. Abiy gaafa
paarlaamaatti dhiyaatee nama ajjeesuun mo'amuudha nama odoon hidhiin maaloo gochuun jedhee kijibaa ture sana sobanii jechuudha kijibanii jechuudha beektaa. So jarri kuni arraba malee mataan qaban. Kanaaf amma dubbiin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa bilisiginnaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kuni dubbii eenyummaa Oromoo irratti xiyyeeffateedha malee waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffate miti akka argaa jirrutti jechuudha. Maal argaa jirra? Qurxummii sana balleessuudhaa fi galaanicha maddisiisuu qabna jechuun maali? Waraanni bosona jiru kun gaafiinsaa maali kan jedhu sana ilaaluutu nutti jiraata jechuudha. So gaafichi bittuuyyuu gaafiin siyaasaa uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa lafa isaa irratti ta'uu qabu suni akka galma hin geenye fi waraanicha sana dadhabsiisuudhaa fi uummata dadhabsiisuu qabna fixuu qabna kan jedhu sana kaayyeffatanii deeman jechuudha. Kuni wallaallummaa hamaadha jechuudha. Wallaallummaa hamaa jarri warri bilisiginnaadhaa kun qabatanii deemanidha. Ta'us garuu uummanni callisuun ittiin jiraatu amma. Beektaa yeroo tokko tokko shaakallii wayii diroonii kana uummata keenya irratti gaggeessuu tuffii amma kanaa uummata keenya irratti qabanii kan jedhullee gaafii natti ta'a jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan dirooniin lixa wallaggaa irratti giddu galeessa irratti boombii roobsaa oolte jechuudha. Shaakalaa yeroo jarri kun waan jirtu si shakkisiisa jechuudha. So akka kana godhanii waa takkaayyuu qabsicha sabaa dhaabuu hin danda'an. Waa'ee uummanni miidhame kan qabeenyi isaa jalaa gubachaa ture, kan obboleessi isaa jalaa ajjeefamaa ture, kan hidhamee daraarame hundi isaa roorroo jibbii bosonatti baqataa jechuudha. Ammas dirooniidhaan uummanni obbolaan isaa jalaa dhume, maatiin isaa, ollaan isaa, firri isaa jalaa dhume callisee kan taa'ee mootummaa kana gabbaree wajjiniin buluu miti jechuudha. Kanaaf mootummaanis yoo kan gurra qaban ta'e waraana dhaabanii akkuma kaabatti waraana dhaabne jedhanii walii galtee South Africaatti gaggeessanii dhufan yeroo ammaa Keeniyaatti gaggeessaa jiran kana nagaa buusuutu itti jiraata. Gaafii uummata Oromoo dhaggeeffachuutu itti jiraata. Waraanni waan barbaade bosona gale gaafachuutu itti jiraata. So guutumatti nagaan bu'uu qaba jechuudha. Garuu an akka nama tokkootti akka dhuunfaa kootti mootummaan kuni akka kaabaa sana kan Oromiyaa kana hin ilaalu waan ta'eef kan giddu galeessaa kun gaafamii wajjin marii gaggeessuu danda'a. Takka humni uummata Oromoodha yoo sirna kanaan qixxaayaate yookiin immoo yoo bira darbeedha jechuudha. Yoo kanan ta'in marii wajjin hin gattaa'ee hin mari'atu hin tuffata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo maal godhuu qaba? Kan lixa Oromiyaatti ta'aa jiru giddu galeessatti ta'aa jiru godinaalee hundumaayyuu amma qaqqabaa. Dirooniin irra lixa Wallaggaatti boombii roobsaa ooltu kun Arsii Asallaa waan hanqatu miti. Baalee waan hanqatu miti. Roobee waan hanqatu miti jechuudha. Agartee Harargee Ciroo waan hanqatu miti. Haramaa Dirreedawaa waan hanqatu miti. Dabareedhaan nutti deemu. Dabareedhaan nutti deemurra tokko ta'anii dammaqnee ijaaramnee humna keenya of harkaa qabnu humneessinee mootummaa kana diduutu furmaata malee callisuun furmaata hin ta'u. Kanaaf namni beekamtii qabu dandeettiiwwan garaagaraa qaban uummata Oromoo amma jimlaadhaan dhumaa jiru kanaaf sagalee ta'uu murteessaadha yaaduma jedhu dabarfachuu barbaadee gara ture. Egaa dhumarratti waan Oromiyaa keessatti deemaa jiru kana mootummaan ammallee irra deebi'ee of duuba garagalee itti yaadee waan jiru kana tasgabbeessuu danda'u itti jiraatan jedhanii akka nama dhuunfaa kootti anis. Inni biraa xumura sagantaa keenya irratti fi yeruma qabnu gaggabaabsinee waa tokko irraa dubbachuudhaaf ceena jechuudha. Akkuma beekamu torban darbe keessa mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan naannoo Tigraay waliigaltee araara taasifatee walii mallatteessanii as deebi'anii immoo yeroo ammaa kana Keeniyaatti adeemsa hidhannoo hiikkannoo waan jedhu gochaatii jiru. Dhuguma mootummoonni kun lamaan araara buusu dhuguma araara ni buusanii araarri kun dhuguma fiixa bahuu hin danda'a. Adeemsi isaa akkami? Adeemsi kun karaa seera eeggateen fi matii kan jiru. Mee maal jettaa asirratti? Mootummaan naannoo Tigraayis mootummaan Eertiraatillee naannoo Tigraay guutummaan guututti jechuun amma danda'amutti isatu bulchaa jira amma jedhamaa jirutti naannoo Tigraay qabateeti jira. Humna nageenyaa isaa meeshaa gurguddaadhaan deeggaramee naannoo Tigraay to'atee jira jechuun amma danda'amutti garuu mootummaan Eertiraadhaa kun biyya kana keessaa amma hin bahinetti yookiin immoo naannoo Tigraay keessaa gadhiisee amma hin bahinetti waraanni kun mariin kun fiixa bahuu hin danda'a. Araarri kun mirkanaa'uu hin danda'a. An akka kiyyatti shakkiin qaba waan ta'eef araarri kun nagaan bu'ee nagaan waaraa dhufuu ni danda'a. Akkaataa amma deemaa jiru kanaan ta'aniiru jechuudha. Dhumni waraana kana araara ta'a.
waraana kana kammoo hin jiru jedhamee himamaa ture jechuudha. Dhiibanii sadarkaa kana ga'aniiran jechuudha. Garuu ammas nagaan bu'ee waraanni dhaabbateedhaaf nagaan bu'ee jechuu hin dandeenyu. Tarii maaliif akka itti deemanii ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Akkumaatu jette waraanni dhaabuudhaaf waliigalteen warra TPLF fi PPP gidduutti South Afrikaatti gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti deeggarsa warra Ameerikaa fi warra Awurooppaa kanaanii gaggeeffamaa tureera jechuudha. Waliigalteen sun walii mallatteeffameera. Wanni isaan irratti waliigalan maali? Akka heeraa fi seera biyya kanaatitti, heera Itoophiyaa kanaatittii fi akka heera idil addunyaatti mirga namummaan kan wal qabatuun giddu galeessa godhatamanii araarri gaggeeffamee ni jira jechuudha. Qabiyyee isaa yoo ilaalle achi keessa sadarkaa duraa irratti warri TPLF waraana hiikkachiisanii gara raayyaa ittisa biyyaatti makuu waan jedhu kana of keessaa qaba jechuudha. Lammata humni mootummaan federaalaa bulchiinsa yeroo Tigraayitti hundeessee Tigraayin bulchuu kan jedhu sunillee ni jira jechuudha. Amma kana gabaabsinee ilaaluutu barbaachisaadha. Bu'uurarraa akka heeraa fi seera biyya kanaatti yoo ilaalle waraanni Tigraay hiikkatee hidhannoo hiikkatee mootummaa federaalaatti haa galu jechuun akka seeratti waan akkas jedhu hin jiru. Humni Tigraay suni humna addaa naannoo Tigraay ta'ee hundeeffamuu danda'a. Seeratu eeyyamaaf, heera biyya kanaatti eeyyamaaf yoo karaa sanaan deeman tokko kana kan duraa. Humna achi hiikkatee federaalatti galu hin jiru siin jechuu barbaade tanan. Raayyaan ittisa biyyaa Maqalee galuu danda'a, Tigraay keessa akka barbaadetti deemuu danda'a akka heera biyya kanaatitti. Lammata rakkoon bu'uuraa waraanaa kan naannoo Tigraayiyyuu heera fi seera biyya kanaa cabuudha. Innis maalinni Walqaayitti Xagadee raayyaa Alamaaxaa fi naannoon Humaraa humnaan lola kana dawoo godhatanii naannoo Amaaraa jala galuu sana. So akka heera biyya kanaatti deemna amma seeratti deemnee ilaalama yoo ta'e jalqaba irratti raayyaa Walqaayitti Xagadee Alamaaxanii Tigraay jalatti deemuu qaban jechuudha. Referendamiin gaggeeffamuu qaba jechuudha. Amma isaan kun ta'uu danda'anii kan jedhu ilaaluutu jira. Lammata immoo isuma kanattuu deemuu dura humni Shaabiyaa yookiin immoo waraanni Eertiraadhaa Itoophiyaa keessaa bahuu qaban. Akka dheengadda Biraanuu Juulaa immoo Naayiroobitti jechaa jiruun warra amma warri waraanaa ajajoonni warra jeneraalonni Keeniyaatti Naayiroobitti wal argatanii amma mariirra jiran jechuudha. Akkatti hiikkachisaniifanii waraana sana immoo akkamitti akka dhaabanii hojiitti galuu danda'anirra mariirra jiru jechuudha. Amma Shaabiyaan osoo Eertiraa keessaa bahini araarri bu'u jiru. Biraanuun akkaataatti kaasuu jiruun Biraanuu Juulaadhaa ajajaa waraana waliigala Itoophiyaa akka kaasaa jirutti meeshaaleen waraanaa Itoophiyaa Eertiraa keessa naannoo parsantii 80tti siqa waan ta'eef baasuudhaaf amma irra kan daa'edha. So waraanni Eertiraa hunduu Itoophiyaa keessaa bahin akkamitti araarri bu'uu danda'a? Bu'uurarraa dura eessattuu ta'uu danda'a jechuudha. Ammas lammata bu'uuraaleen misoomaa ibsaan gallakkifamuu qaba, bishaan gallakkifamuu qaba. Tajaajilli baankii hojjettoonni mootummaa naannoo Tigraay kun hundi isaanii jalqaba raawwachuu waan qabanidha jechuudha. Waa hundam dur because bu'uura waan ta'eef. Kana ammatti mootummaan godhuu danda'a kan jedhu waan godhuu danda'u natti fakkaatudha jechuudha. Yeroo bitannaa yoo ta'e malee waraanni Eertiraa naannoo Itoophiyaa gallakkise bu'uuraaleen misoomaa deeggarsi namoomaa nyaata haa ta'u bishaan ibsaa mindaa hojjettoota mootummaa naannoo Tigraay teelee baankii maal kan hundi isaa gallakkifame hojiitti ni seenamaa kan jedhu shakkiin qaba jechuudha. Hin sodaata waan ta'eef mootummaan tokko kan inni biraa wanni sirriitti ilaaluu qabdu jarri kun rakkataniiti waliigaltee kanatti seenan kan jedhu keessoo keenya jiraachuu qaba jechuudha. Eertiraa waan rakkiste qaba. Amma gamtaan Awurooppaa kaleessa galgala waan baase qaba. Araara sun gaggeessuun yakka waraanaa jalaa garee lamaanuu baasuu hin danda'u jedheera. Yakki waraanaa naannoo Tigraayitti raawwatamee jira jedhee murteesseera. So gaafatamuu qabaniira jechuudha. Ammas gaafatamuuf jiru jechuudha. So ammas jarri kun shakkii keessa jiru waan ta'eef araarri kun milkiidhaan hin gaggeeffama waan jedhu baay'ee shakkisiisadha jechuudha. Yoo araarri kun iyyuu xumurame yakka waraanaa san jalaa bahuu hin danda'anii siin jechuu barbaade tanan anyway sanas ta'e kanas ta'e araarichi guutuu isaa ta'uudhaaf waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu qaba. Referendamiin waan Walqaayitti Xagadeedhaan wal qabatu raayyaan Alamaaxaan wal qabatu gaggeeffamuu qaba. Bu'uuraaleen misoomaa dursanii gallakkifamuu qaban. Yoo karaa kanaan deemame milkii namni ta'e argamuu danda'a siin jechuu barbaade. Mee wanni hundumaa bullee ilaalla. Bullee ilaalla. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya qophiin keenya kan addaa kan karaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootiin isiniif darbu kanarraaf qabannee isinii dhiyaanne asirratti raawwanneerra. Torban sagantaa biraatti dhagaa walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u jedha.
sayya burre leimane wajin duinanse wajin duinanse hakiti barana khulato kairoto wajin bananse Ingili kokore anki jilbalole sipare tajannani sigore Ingili kokore anki jilbalole sipare tajannani sigore Iga kota takalesa yadanne ala fi kaisan namutu waltane absodan kuma jagani yombaste dubatin debinu lamu desine samamne tiranu dinan gabromne dumne ti dabam nakane falmanne gabruma dina badanne injiranu musalfanne Jinduinanse akiti barana khulato dangacho wajimbananse eyo matatuta leja shangigota ya fi falmata ni mota eyo matatuta leja shangigota ya fi falmata ni mota Sawangu bekufisa Absonis kuno itifufa Kotuma daloni dina nasisi Dalota dufumsena dalsisi Inuma kenya garsisi Alaba oromo lailisi Keeti Eiro Oromia lamminsi abdatti matambul lamminsi abdatti matambul Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya qophiileen irraaf qabanne dhiyaanne kana gammaatti hordofaa turtanidha. Qophiilee keenya hordofaa turuu keessaniifis galanni keessan bilisummaa ta'u jenna. Sagantaa dilbataan hanga walitti